ሼክ አሮቤ ኦሮሞ ልጅ የእስላም ልጅ ሲገሬ እኔ እስላም ልጅ አካሲ እስላሙማ ወልን ፊዳ ኦሮሞማ ወልን ፊዳ ዱዋ ሼክ አሮቤ እንደገራ ሼክ አሮቤ ገራፈቱ እንደገራ ሳዳም والله سجل ሳዳም ቢልቢላ ከነ namni laal maatii isaatiif bilbila warraaf bilbila hiriya qaba ninciti jawwala kana keessa takka takka qaba ninjesa maqaan isaanii beeytanii hoolaa biyya arabaa kajeessan eenyu maqaan isaa gurbaa hoolaa biyya arabaa jeessan maqaan isaa eenyu yaa aboo maqaan isaa eenyu kaan Naasir Aanoleeti hojii jiru san maqaa gurbaa sanin irraa himame maqaa gurbaa Naasir Aanoleeti hojii jiru haa Sheekh Aroobee faa waliin ta'anitti geessan san kageessanii gaara gubbaadha gara galchan mootummaa mootummaa isa aboo gurbaa Dubaay san gadaa duraas gada aywa gadaa staraansi jankono gadaa duraas akkasi gadaa staraansi aboo kana himte kun ati taanki golatu min afaani badii bardabbiin Sheekh Aroobee gadaa duraas bira dhaqee gadaa duraasii fi Naasir Aanolee gaara gubbaa gara galchanii lafaan dhaanii jiran Naasir Aanolee waan gurbaa kana achi geessee lubbuu isaa galaafatee himamuu qaba gurbaan waan inni Sheekh Aroobee gobbaan harkaa Sheekh Baalee Roobeetiin harkaa jee akkamitti arsii arkuu didee si koomantoo akkamii arkuu didee jedheeti fuudhee Burji Khaliifaa gubbaa baasee lubbuu isaa galaafatee jechuudha lubbuun Sheekh Aroobee kuttee jirti Sheekh Aroobee nagaan jiru lubbuun keessa jirti qofa jirti jaan amma kunola Sheekh Aroobee lubbuun keessa jirti qofa jaan akkamitti nama artistii dheengaddaa sanuu akkasi qabanii eeganii deebisanii kabajaan deebisanii kana hoo kabajaan deebisuu maaliif dhaban Sheekh Aroobee achi gubbaa geessanii maaliif achi gubbaa gaggara galchan Sheekh Aroobee achi geessanii maaliif lubbuu isaa dhabamsiisan haya amma maatiin biyyaa iyyaa jira firrisaa iyyaa jira firrisaa ho'aa jira mee amma Sheekh Aroobee haa akkam ta'a mee amma eenyuchi keessaa baasayyee Sheekh Aroobee laayifii jira laayifii maal jira Sheekh Aroobee lubbuun hin jiru manaama Sheekh Aroobee isaa laayifii jiru kunoo tiktok sarchi kunan si garsiisa Sheekh Aroobee laayifii jira jaan yaa xewlayi Sheekh Aroobee hin jiru gaara gubbaa garagala Burji Khaliifaa gubbaa baasanii shuf sagalee si dhageessisaa qottu na shuf sagalee si dhageessisaa qottu la ni jira gatti sanuun qaanfattu shuf qottu ati ni garsiisa Sheekh Aroobee Burji Khaliifaa gubbaa garagalee karaatee beeka jedhee utaalee Burji Khaliifaa gubbaa halayyaa bu'ee abba halayyaa keessa ciise achi keessa aramni fuudhee mutashfaa keessa nagaa hospitaala jira amma Sheekh Aroobee kunoo Sheekh Aroobee ni jira warri ni jireettan warri Dubaay kunoo namni tokko kootuuti Sheekh Aroobee kabiree jirtu ni jira naanji sheer godhi Naasir Aanolee irratti sheer godhi gadaa irratti sheer godhi ijoollee hunda irratti mee kunoo Sheekh Aroobee ni jira jaani hin dubbatina uummanni hundiisu uummanni Oromoon hundiisu gurbaan achi gubbaa garagalee ja'anii keessaa walii dawwalanii sagalee walii erganii jalaa gabbaatti sagalee dhageeffadhaala Sheekh Aroobee galaafatanii jira warri Dubaay Sheekh Aroobee galaafatee jira warri Dubaay Sheekh Aroobee galaafatee jira Sheekh Aroobee hin jiru Sheekh Aroobee kutee jira Sheekh Aroobee hospitaala jira miilli caccabe harki caccabe muddii tana caccabe jiruun qabu gurbattiin wallahi billahi mee namni ni jira jettan kottaa kunoo namni ni jira Sheekh Aroobee jettee ati kakattu kottol bay kakadhu Sheekh Aroobee Burji Khaliifaa gubbaa garagalee Burji Khaliifaa gubbaa ispoortiin hin boojee karaatiin hin boojee achi gubbaa garagalee hin kufne kajettu kottol bay Sheekh Aroobee galaafatamee jira warri Dubaay itti gaafatamtan maqaa qaalicha kanaa fuutanii achi geessitanii nama ustaazaa nama sheekaa nama diinii barsiisu nama nagaan taa'ee dalagatu harka mootummaa cabbate mootummaa deeggara jettanii achi geessitanii garagalchitan nama mootummaa deeggaru nama mootummaa harka cabbate nama gizee hunda mootummaa faarsu jettanii geessitanii garagalchitan gubbaa Burji Khaliifaa gubbaadha akkamiin namni ilmi namaa naasuu walii dhabee rafaatu walii dhabe obboleessu haa in kottu namni tokko mee namni tokko gassi gargari organiti Sheekh Aroobee ni jira naan kottu na giba kottu namni Sheekh Aroobee ni jira naan jettu kottu nagarsiisi kottu ragaadhaan natas kan namni Sheekh Aroobee ni jira naan jettu taap koppiliin godha hundi keessanuu obsi isiniin galcha hundi keessan isiniin galcha Sheekh Aroobee ni jira jennaan ragaan natas kan hin jiru taanaan hin jiru sagalee ta'eef kottu naal kus ummata lubbuu du'a waliif barbaadu isin sagalee waliin taatu gaafa kana hudduu wal jira raafteetii geessitee gurbaa galaafatte boosaadhaa waalaikum salaam Dubaay jirta bada boatamu yoo kana ofirraa haasoftu kana sheebiisin qabu Sheekh Aroobee ni jira takkitum tan qofa naayim habiibi hin jira Sheekh Aroobee amma gadaa eessa jirta Dubaay jirta Dubaay eessa jirta
Sabira jira yamma reefu addaan deemne bisaan nyaanne. Laal reefu addaan deemne dhiisiti yoo dhugaan sheekaa roobee lubbuun jiraate ni jira taate irra dawwal bilbila irratti. Habibi amma sii fidaa bari sheekaa roobee amma sii fidaa. Miduu miti naan fidin irra bilbili laal naan fidin yoo sheekaa roobee jiraate irra bilbili bas kanuma bilbili irratti. Ati nurraa argatte lafa dhayeessa. Warruma achi gubbaa garagalcheetu keessaa walitti erganii sheekaa roobee. Asidummaa kun hin barbaachisu sii galee asidummaan hin barbaachisu. Asidummaa bita goleessu sagalee ta'uuf jira gubbaa kanaafi. Nama akkasiin jedhe san ol baasi ka ebaluun naan jedhee ol baasi maxxansi ka. Dubbadhu akkuma suuraa isaa baafte kanatti. Lakkii gubbaan fayyaa qabu hospitaala seene akkuma gartee seenetti yoo hospitaala seeniin hin seenne jedhii natti as fidi. Yoo hospitaala jiraate yoo laayivii jira sa'a kana Nuraddiin Baabaa laayivii jira maa hawaasufta. Deemfiti kunoo qabi jawwaala biraatiin natti asan agarsiisi. Qabi bilbila nama biraatiin natti as. Ati nama akkasiin jira san hin baaftu oole. Ebaluun naan jedhe yookiin oliin baasa kan akkasnaan jee oliin baasa. Fidiin siin jeenatti oliin baasa nama akkasnaan jee amman ol baasa. Wayi. Koo sheeritti godha amma maa dhufu laayivii. Sheer godhi matti kunoo sheekaa roobee yoo jiraate sheeritti godhi fidi. Kunoo sheekaa roobee yoo jiraate lubbuudhaan haa dhufu. Fidi deemi. Yes. Amma. Eshi. Fidi sheekaa roobee deemi. Sheekaa roobee. Jaalibsa. Yalaate. Jira sheekaa roobee. Ntashoo jira akima jira. TikTok isaatti nama biraatu laayivii jira baram. TikTok isaatti nama biraatu laayivii jiraami. Nama biraatu laayivii jira anillee achi argeef. Chuuf. Nama biraatti laayivii jira bareessi jaalibsa maal taate. Hinjiru gurbaan hospitaala jira. Wala biraa jira fuudhanii laayivii jirani. Mindinno. La amma laale. Kaafteeriyaa olii keessa taa'ee buna dhugee waa nyaatee dhugaa walitti himna. Ani maal Oromoo maalii isaan keessa? Bilbilli suuqii jira mana uffataa keessa jira bilbilli isaa. Mana uffataatti laayivii jira. Hinjiru ni hayyoo. Jaalibsaa. Saadam. Wallahi segalee himmalu. Bilbila kana namni laal maatii isaatiif bilbila warraaf bilbila hiriya qaba nincitii jawwaala kana keessa takka qaba namni jiru jawwaala keessa sikkannee deemsi ni jira bilbila keessa laayivii seene yoo taatellee inni laayivii seeneeti laayiviin ta'a. Dhaggeeffadhu obboleessa dhugaa walitti himna. Namni duuba jiru jawwaala dhabees jawwaala sheekaa roobeetiin laayivii seena. Sheekaa roobee bilbila ofii namatti kenneen beeku takka. Kenneen beeku kunoo dhugaa jirtu shuuf. Sheekaa roobee ol baasanii burji khaliifaa daawwachiifna jaanii gurbaan ijji akka tokko tattaateessa waan samii dheertu akkasii wayii harkee beekaa. Achi gubbaa haaraa ta'een booji'ee lafti na biraa gobbaan jira roobeen harka jee gara. Fidaa qo'ee oolchi. Isuma fidaa laayivii isuma fidaa jira oolchi. Mee dhugumaa sheekaa roobee yoo jiraate deemfiti saadam daqiiqaa shanni si kannaa yoo sheekaa roobee jiraate deemfiti. Maa wal somna isaa maa wal ikkijimne. Taasisaa koppiliin godhaa faamilii warra jala jirtan. Amma liivii injiru wariyeta liivii na khasa jawala saatiin seenan laayivii gurbaa akima geessanii gurbaan akima jira. Way. Sheekaa roobee guyyaan rafilleen beeku ciisilleen beeku hoteela hedaa sheekaa roobee hoteela deemuu hedaa jedhan wanni inni guyyaan hoteela sokumaa'in. Sheekaa roobee nama taa'uu bajaajatu miti. Hoteela maal dalaga nyaata kana fi nyaachisan isaan hoteela maal dalaga sheekaa roobee saatan. Saantu saa hoteela dhaqani. Bakka bultee dhaquu hedaa jedhan bakka bultee dhaquu hedaa jedhanii turan. Deemaa fidaa sheekaa roobee kunoo Nuraddiin Baabaan dhufee abichu. Naaqii baa Nuraddiin Baabaa. Kunoo Nuraddiin Baabaa ol galchi kunoo laa. Nuraddiin Baabaa ifiifu Nuraddiin Baabaatii miti nama biraati kuni. Nuraddiin Baabaatii miti nama biraati. Nuraddiin Baabaa si taate lakkoofsa qoraadhu. Lakkoofsa qoraadhu yoo si taate Nuraddiin Baabaa. Andi kuturtaaf yoo sheekaa roobee jiraate lakkoofsa tokko galee ol galee Nuraddiin Baabaa. Yoo sheekaa roobee dhugumaan lubbuun jiraate lakkoofsa qodaa ol galee sheekaa roobee hin jiru. Bilbila isaa tanaa seenu sheekaa roobee. Bilbila sheekaa roobee hooti bilbila sheekaa roobee naagiba. Hin jiru sheekaa roobee galaafatanii jiran. Burji khaliifaa irraa haaraate beektaa jaanii gurbaa sosobanii utaanii haaraate beektaatti nama haaraateeti nama abiyyi harka cabbate nama shimallis harka cabbate utaan galaafatan. Wannummaan isaan Dubaay geessaniif jaalalaafi miti. Lubbuu isaa galaafatuuf dhabamsiisuuf laamsheessuuf maaliif mootummaa deeggaraaf maa mootummaa harka cabbataaf maa muudii qabataaf kanuma wanni biraan jirtu gurbaa wanni galaafataniif kanuma. Kunoo yooniif jiraate as baasanii. Yooniif jiraate as baasanii.
wanni isaan kana fidanii as baasan illee yoo taate viidiyoo duraan irraa waraaban kana dura irraa waraaban sanuma fidanii maxxansan yallam kabira hin jiru jigale kabira hin jiru Sheekh Haroobe galaafatte gadheen Sheekh Haroobeetiif sagalee ta'a please Oromoo maxxansaa deema Sheekh Haroobe hospitaala jira galaafatamee jira du'ee jira gurbaani lubbuun jiraachuun mala mee namni Sheekh Haroobe bira jirtu akkamiin namni tokko dhabame akkamiin namni tokko ol ba'ee dubbachuu dadhabe namni tokko ka Sheekh Haroobe bira jirtu yoo jiraatte ol baatee akkamiin dubbachuu dadhabe شوف انجرو قربان انجرو يو جرات كمين نما دنا كان دبي نمني ميقا جرا ربي جادا كونو نوردين بابا ندل جرا ما ولنقل لم يكونوا اني ما ولنقل يا شيخ روبي وجرات تمام سيفته جرتي غدين دبي اكما ابسا غوتي اكما مچا ابرو ابسا غوتي شيخ روبي اللي غوتي ابرو ابسا ربي جرا باس سيغاري تو يو اصلي دعاء غدي فاچتا ايبر ابسا دغيته اصلي دعاء غدي مالي فصلي دعاء غدي رافو بري خنو موبايل رافو دني جيران انا موبايل رافو دي جرام تو كوسر جلا بري شيخ منتي شوف فودن بلبل راها ينجرو قربان شيخ روبي ينجرو سغله تاف امته وي شيخ روبي كلا حسن شيخ روبي خطيسن سربا نغام بقد جوتي بنا فبسا نغا انا بقتو مال غوناري نمن قبو كنو شيخ روبي دنا كان زرا قفل امني وي شيخ روبي نمن قبو والله بالله شيخ روبي باي نغام بقد جوتي بنا فيا مال غوناري مال غو دنتي akas nagaya bokado malas nagaya bokado Sheikh Haroobe burji khalifa rahote akirahobe sabe nasri anole pagalafate Sheikh Haroobe burji khalifa rahofe warra Dubai galafate malu mahagonu nagaya bokadu Sheikh burji khalifa rahofe nasri anole galafate sijalana Sheikh Haroobe Firi Sheikh Haroobe ja dal kharat kono Sheikh Haroobe ko tenjiru wayom de vita ai Sheikh Haroobe nagaya biradin ya Sheikh Haroobe Sheikh Haroobe me ana min to kami Sheikh Haroobe bidura bimma namni to kami Sheikh Haroobe bidura beyi kote ga Sheikh Haroobe njiru kote Sheikh Haroobe kote yallam na giba Sheikh Haroobe wajira ite bilbile indo fa live banatara ne opsita ite bilbile abo ma khibdat Sheikh Haroobe njiru ma khibdat Sadam la ite bilbile indo fa live banatara ne mal jecho sagale da geses jeli jiba guddan ko ma khibdat jiba guddan kana islamami لا كسبان سغله ونغيسي شيخ Haroobe jiraatu sagalee ونغيسي karaa deemaa jirani gadaa reestiraantii keessa teenneeti viidiyoo baanaa laayivii bannaa jedhani aboo laayivii lubbuun jiruuti salaam aleikum si jedhu dhageessisi sagaluma isaa akka jiru ni jira jennee galoo jira assalaamu alaykum ibsa waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mobaayil raafuun eebar isaas miidiyaa kanarra gattaa deetiiti mobaayil raafuun eessa jirtati aan falmataa dhaha eessa mobaayil raafuun inni biran jiru fuun irraa taa'u dideennis maaliif miidiyaa kanarra akka sheekaa naamusa ammaa gadi hin teenye jenne aboo eessatti irraa fuute ati eessa jira inni eessa jira inni karaa akkumatti beeku san karaa Dubaayin deeme jeen kunne Dubai bar wanta garaan gale malee wayii jawwaala irraa fuudhanii Dubai burji khalifa irraa qofe malee anarraa fuudhe sheekii taa'u didee miidiyaa irraa ibsa hafarsoon dhabamee jennaan hafarsoon dhabamnaan mistira hafarsoon itti dhabame situ beekaa baasi jedhanii bilbila irraa fuudhan isaa dhabamsiise Sheikh Haroobe Ahmad Culullee waliin waliigaltee qaba waan ta'eef
أنت لم بيخو لك يا خرابي برج خليفة راه خفيف وفان لقين Ani illee dhagee waan sani kufuun sun dhuguma ta'uun ooltu waa dhagee hin jira. أتلم برج خليفة راه كأنه خفيف لقين سيمي Ani ajmaan jira. أكنا أجمان دبي جرتامي إيشي خفوا لقين سيمو لقين يتي Dhagee hin jira hospitaala geessanii ilkaan cabee yuuni fakkaate ilkaanii luutti illee cabte. شوف هيا مال جتنا أكم جتنا صوب سنين بكات تجزينا ناس وخنا سيسين شيخ روبي يكونوا مرة نرك غوبا نرك روبي نمولا تجري تراوت عليه روبي نمولا تجري برج خليفة راوت عليه روبي تفكر تنسى برج خليفة ني كيو جي أشين سنغالي كيو الكن الرجبت ميلي جاب حركي جاب متانكم فلاتامي إيشو جينا كنا هوسبيتالا السلام عليكم. وعليكم السلام جرتني فيا مامي. هيا هيا قوي عشان ده أبدأ بالله عليك مال جتشول. عشان ده ما بالله أبدأ. أي جروبا خوتي خنا بسكلين قال أفتح خنا بسكلين تاتوتي قوي عشان ده ما بربادي سكالا فتل لكن كالا فتمل لكن يوم سنتات ما سكال جو. أها قال أفتح أرسيدا خدويس أرسيدا والله تلقى مجال ده يوسف وقسم بالله. دقي يا دقي يعني خيرين دقي دقي خدويس خيتي خجيس كيتي رقم كمو يلا ركون كم ما سكاي ما. ماشي أنا كاسين نبي نجي نقطة نابودا أرمو داني والله تيجا. أنا أرمو شيء قاله خجال أفتح خيا خجيس كيا خدويس كيا ما تقول كيجي شوف شيء قاله أنا بيتي أورمو ده سيقاله وشتا بالغي سيقالامي إني أورمو ليش شيخ هاروبي أورمو ليش يا إسلام ليش سيقاله إني إسلام ليش أكاسي سلام ما ولي نفيدا أورمو ما ولي نفيدا دوا شيخ هاروبي إندي قرون شيخ هاروبي قلافتو إندي قرون سيقالامي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ هاروبي قلافتو إندي قرون شيخ عربي كم جبتة تيسي نات جيسة بقى جبنة ويه هاي سبوا أمة كم سياسة كم رد لقوياتن والنبي أكرت أنا عمرة ناس إندي مش مو مبيان لين شيء مو مبيان لين عمرة إندي مبود عمرة في الدنيا غلافة ياتني أك شيخ عربي غلافة تنتي شيء مو مبيان غلافة ياتن أنتي سمالة شيخ عربي غلافة تني دبي أجمل جيش تني أجمل غلافة تني برج خليفة ربي تني برج خليفة ربي تني غربا هوسبيتالا جيش تني أكنا تانا أجيء شو ما نوي أمتني وخايسين لبون دبرسون نوي أمتني وخا أجري نسينر كتن بربو إبسا إبرو راكسين قوتن إبرو تيمو إبرو تيسا كسين قوتن أكر ريبر دبي وري دبي نجاين كابو فيان كابو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالت واتا إبسا ومتكلم دقيقة مالت يا أول شيخ عروبي برج خليفة كو بدر بني كلا فتني هوسبيتال جرام شيخ عروبي الله الله أكبر يوم إيه والله دقيقة ومتكلم شبكة اللي ربنا تاجرة هاي أكمل تنقينه ما الله ربي ومتكلم دقيقة نجم ما شبكة ما بني لا راجع سيارة جنال المسيني ibsa يو jaratiin marii wahiitti jirti waa mari'ataa jirti warri Dubaay qofti wal geette galgala sa'aatii kamitti wal geennaa jiran ani waan makiinaa bituu feedanse jarri marii kana akkamitti uummatatti gadi baafnaa kana mari'ataa jira. Mucaa sahiba kiyyaatti dawwalee gaafadhee dubbiin harka hin battansinaa jedhanii dho'isanii irra taa'u jiran warri achi burji khaliifaa bira jiran jechuudha. warri burji khaliifaa bira jiru dubbiin harka hin baasinaa jedhanii taasoo jiranii dubbiin akka harka hin facaane jedhanii dho'isanii irra taa'u jiran. أي شيخ عروبي في شيخ عروبي نجيرو بيجمع والفاتح في شيخ عروبي نجيرو ما نمني مرتسات ورمو في رابي نونا نجيك يا أبلي سافي أبلي تبان جيرني يكتب يا بر أوبسا مال بينا والله الله والله سوف أمات أنا ما برجرو بالبليفين أما بالبري شيخ عروبي ولا كيسي أما شيخ عروبي قرنا في دي كان لا قرنا سنو في دي تبدي ديمي فيدي خلاص شيخ عروبي يقول بوديرات ديمي فيدي
شيري تودي في شير بتودي تبل بلي كامان Yang fidi Sheikh Arobe video nas be kuro ni jirajo. Uta. Soba me di soba bar de karo. Nam ta kondo ne na gol kana ni Sheikh Arobe ni jira jette amanto. Khafidde na aman sizon de sasfiti Sheikh Arobe. Fidi me Sheikh Arobe ni jira khajettu. Burj Khalifa ran kunne khajet. Oromo ke welcome. aye bilbila kanin sena koy kanan dev sinegalch Yalla si khamini sigalch. kanu man kan bilbila kanin bilbila direct bilbila kanin nagalch am dev sena Asbarra de bilbili dilal mut kabaddu to bilbili. Sheikh Arobe duwe jani jirani. Hospital jira jani kuno Oromo sagale si tajirti. Akka jirtu khotuti dubbaddu jin yo jirati adu batulu fe dubbi bis video nas bomane na manuti akka lu bunjuru ni beina ammo gurban gara fata be jirgal billi chabe ana bilbila kanan انت بالبلي في فيديو انا في فيديو bilbili eshi bilbili Rafi video na swasa. bilbili jirana video nas basi Sheikh Arobe sigare Sheikh Arobe lu bunjiranan uta video Burj Khalifa rabbasani gala fatani tatan femasoni Dubai malaka isa wale kama mesari finya tola Yoo viidiyoon tahin sagaleen qeebalina ibsa. takka no takka kebalo sagale fidi video dan Sheikh Arobe yo jirat fidi video na uta Amma bilbilli isaa bira jirullee hin beekna. ya nama bilbili sa ta khalle temes ni bekan tokkon Eh. bilbilan gare bu live sedani ufata be sifatan jirani haka alchi hospital ji Uffata gurgurataa ni jira. ufata gurguratani jiran bilbila satin ante Eh. kono video sa ta garara ko fe jan ni jira kono شوف لا فيدي شيخ روبي ناقبة هو بلنغو راجل أنا ورد Ibsa amma Sheekh Arobe dhaggeeffadhu ibsa. Ibsa dhaggeeffadhu ka amma ibsa laali. Waa si mormuun rakkoon qabu mire waa mormuun dirqama jandaati waan ta'e. Rakkoon qabu feetu mormi ammoo mormaa sobaate osoo taane mormaa haqiiqaa ka dhugaa ka kartee itti amantu kanaas amansiisuu dandeessu irra mormu. Okay. Anamma akkanuma tokkotti Dubaay hin jiru garuu mootu wanni an jechuu barbaadu tokko akka Oromootti Sheekh Aroobedha eda agartee Burji Khaliifaa geessanii qaallichi takka agartee mana hoteelaa akkasii Finfinnee keessa waan hin jirreef ijaan argee hin beeku yeroo isaan Burji Khaliifaa geessan sanitti Burji Khaliifaan kun agartee darajaa hedduu qaba darajaa hedduu san keessa yeroo seenutti gammachuudhaan uf wallaale. Ustaaz keenya gammachuudhaan uf wallaalan malee tarii buna faa dhuganii hafuura galfatanii achuma keessa dadhabanii rafanii waan jedhanii fi amma Wajji jirra. Nure akkasuma bira gaida fiiti Viidiyoo bahe. eenyuuf akkasuma seega Oromoon boo'ee jiranii Sheekh Aroobee jiranii barama baabee jettaa bara Khalifa irraa halee darbanii kijiba jaan fidi video buta video. kanaafuu bira ga'e akkasuma bira ga'e bilbilatti naa kenni barbaanne ijaan harku. Ocha gajira bira gajira kino bira gajira bakke inni jiru Fidi Sheikh Arobe baas yesu. dafi asbaasaa jedhiin ibsa asbaasaa jedhiin viidiyoo dhufa Sheikh Arobe lubbuun jiraate baas yes. Intu jette mormaa taate. Sheikh Arobe hospitaala jira mutajjira. turannoodhaa jira koy eeshi Mutu kabadhu namni ni qabata mutu kabadhu namni qabatee bilbila amma shakkarama godha. Fidi Sheikh Arobe video nas wita. Yoo Sheikh Arobe jiraate Burji Khalifa irraa kufne wayet. dhufanu viidiyoo dhufanu achi hospitaala galan jedhan irraa gad darbataman jedhan yaa dhufanu viidiyoo isaan ba'an malee namannu isaan nam tokko namanii bilbilaan Gadheen warri Dubaay galaafattee gurbaa taa'u jirti sheeticha galaafatanii. jaalimsa koy argadde kabira jiru argadde Ayyee fiti. Na wita. oo sabboona salaamu alaikum Waalaikum salam. akkam jirta Nagami. jirra wallahi mee Sheekh Aroobeetiin naa kenni biyya adeeman Sheekh Aroobeetiin naa kenni Meeshi. maal kinoo akkana miidiyaa irra ba'anii ana masaalummaa fudhadhee anatti fidaa jedheeni Sheekh Aroobee kufee naan jedhan hin koofne reef amma tana arganii jedheen Kufe. ee Eessa.
Burji Khalifa irraa kufeera nama kuma tokkoof dhibba lama hordofaa jira. Nu ka jedhu sun. Jaalibsaa. Hojii waa qaba. Hojii waa qaba miti sabboona sanyii jawaarii mi? Kottu jiyyooniif Sheekhaa Roobee jiraate viidiyoon baasi jiin kottu. Sheekhaa Roobee yoo lubbuun jiraate. Wallahi nagaa jira. Hin jiru hospitaala jira hospitaala bulchiinsa sabboonaan yoo jiraate. Viidiyoon as baasi, viidiyoon as baasi, viidiyoon as baasi. Wanni asbaabni tokko hin jiru. Jedhi baaba. Kunuunaa wanni asbaabni tokko hin jiru jee shuuf. Shuuf. Shuuf hin jiru Sheekhaa Roobee bareedan gara keenya. Sheekhaa Roobee hin jiru. Wanni asbaabni takka hin jiru jee. Anki jiban dubbachaa jiru. Amma gana laamanii madaa'ee fi miila cabe shukkuumanii laamanii yoo taates fayyisanii imaamatti maranii halootaatti kaanii bakka maduutetti qamisaa guddaatti uwwisanii qabbanaa jira jaanii akkasi fidan. Dhaggeeffadha. Sheekhaa Roobee nyaatame. As booda warri kaatanii dikkeetti irraa kutanii utuu namni argin biyya buusuudhaafi dikkeetti irraa kutanii biyya buusuudhaafi akkas godhanii miidhamaa isaa baasuu dhiisanii dikkeetti kutanii biyya galchuudhaafi. Aboo waan inni abiyyi harka cabbate qofaafi qonni kana godhaniif waan inni abiyyi harka cabbateef yaa Sheekhaa Roobee. Wallaahi akkas sababa inni abiyyi cabbatee dhaadanii kana godhanii galaafatanii namichi jira ooti jedhe kalas irraa fudhanneera namicharraa. Ammallee naamsa. Gara laafoo bira isin bilbilaa. Bilbili gara laafos. Gara laafoo. Shoof hin jiru Sheekhaa Roobee galaafatan. Maaliif abiyyi akka cabbataa maa Jawaar arrabsaa inni Jawaar hin arrabsine viidiyoo takka irratti shuuf Jawaar arrabse akkam jeen simintoon tubsii yaa Jawaar sii yaa Jawaar arrabse gurbaa galaafatan Dubaay geessanii kunoola Dubaay geessanii galaafatan Jawaar arrabse gurbaani yaa Sheekhaa Roobee Khaliifaa sin agarsiifna jedhanii galaafatanii bar Urji Khaliifaa sin agarsiifna jedhanii galaafatanii bar namichi siyaasa ollaale siyaasa irratti lagame. Sheekhaa Roobee amma abiyyiin dhufee siyaa baasu jaaniin. Mee abiyyiin harka cabbeessisan nama dhufee nu harkaa siyaa fuudhu jaaniin hayyee qabame Sheekhaa Roobee kunoo. Hidhaa المشترك الذي تحاولون الاتصال به. لقوا إسات بلا كشوف. من بالبلي سان تلا كويس. كأنه شوفا جرا. كوي أمالي سني بالبلا. ما بقى كوبلينج كورا Sheekhaa Roobee lubbuun baafnu malee ndiifnu warri Sheekhaa Roobee jaalatan hundi keessan taap koopiliing godha. Taap koopiliing godhi warri Sheekhaa Roobee jaalatu. Jaalala Sheekhaa Roobee qabda taanaan Sheekhaa Roobeetiif xiqqishoollee taatu rifaatu ni qabda taanaan taap koopiliing godha. Yoo akkuma warra Dubaay isinillee jibbitanii jiraattan adoon kera rakkoo qabu. Ani san kan handoon sagalee ta'ee fi jiraatu baasee dhabamee immoo du'uus sabbatanii awwaaltanii biraa galtan. Sheekhaa Roobee yoo du'ellee du'aa isaas baasa ni awwaalla. Yoo du'ellee du'aa isaas baasa ni awwaalla. Nimbaafne warra Dubaay maqaan balleessinaan jira. Baasaa jiin Sheekhaa Roobee galaafattee jirti gadeen. Ara anatu fida naamsa. Obsi tokko obboleessa Sheekhaa Roobeeti jechuun jira obboleessa Sheekhaa Roobee kunoo. Warri Dubaay Sheekhaa Roobee nurra nyaatanii warri Dubaay. Billi kaayi naaf billi kaayi. Obboleessa Sheekhaa Roobeeti yoo obsi tokko obboleessa Sheekhaa Roobeeti jaani. Obsi waliin galcha. Obboleessa nuti booyaa. Dhiisiin maaliif itti himnaa wuyi Sheekhaa Roobeen jiru itti himna. Eeshi. Obboleessa Sheekhaa Roobeeti fira. Jira wanti immoo ibsa hojimmeeraa misi. Obboleessa Sheekhaa Roobeeti. Maqaa Obboleessa Sheekhaa Roobeeti. Bayi viidiyoo. immoo wanti immoo wala dabalee Ibsa jaalibsa dhageeffadhu sabboona dhufee jira sabboona ol ila sabboonaan jala jira sabboona ol galchi nama tokko gabbuusi. Ana dhumaanuu dhageeffadhu wanni handaamadhu tokkoffaa irratti obboleeyyan keenya ka Dubaay jirtanii Sheekhaa Roobee agartanii akkuma fuutanii Dubaay hin geessitanii fooqa jabaa keessa geessitanii imaararraa akka tasaa yoona jalaa ka darbitan uummata qalbiin badaa jirti. Wallaahi sabboonaan dhufee jira. Sabboonaan dhufee jira barbaadi jala. Aboo sabboonaan hin jiru maal taatan? Dhufeera yoo jiru. Lakkoofsa addaa barreeffadhu jedhaani sabboonaadha. Lakkoofsa addaa barreeffadhu jedhaani. Oo jaalibsaa dhufee jira yoo hidhate malee. Sabboonaan hin beekna nuti lakkoofsa barreeffatu sabboonaan hin beekanii. Maalii jedhaa jira jaalibsaa kunoo gallaari afaan Oromoo. Naakiba maaliin hin jirtu naakiba hot. Gali hottu.
Sabboona kootuti dafiitii maglacaa jiru nu dabarsii tokko naddanuu baase obboleessoo qalbii nu dhaabbattee jirti. Sabboona. Ochi. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam nagaa? Nagaa maaltu badee jaalibsa? Sheekhaa roobee ni jira? Maal aybii wajjin hin turre duratti maal ta'e nagaan ta'an jiru namni nu daawwataan turre. Eessatti? Amma duratti mana kiyyatti ammoo mana biraa hoteelatti ol deebi'an. Hoteela maal godha? Jechuun bakka bultiiti kan nuti barnama. Obsi warra komantii gaafanna. Ummata komantii isin agartanii isaa sabboona wajjin viidiilee aybii jiru warri gartanii jirtanii garree warri jettan takka hin garree warri jettan lama. Garree warri jettan karabbi si beeku tokko hin garree warri jettan lama. Karabbi si beeku amma sa'a dura. Saa yungene daqiiqa 20 dura. Shuuf lakkoofsa lama barraa'u jira shuuf hin garree jechuu jiran. Amma nuti dhageeffadhu jaalibsa nuti san hin feenu buleeso nuti san hin feenu amma sabboona gaafin nuti sirraa qabnu takkaaf takka dhageeffadhu. Yoo waliinillee turtan waliinillee turuu baattan ammatti bira dhayxee dirqama kan kee sheekaa roobe viidiyoo as nu baaftee as gubbaratti salaamannee abbaa keenyaa ni kabajna akka Oromootti waan ta'eefi eessa akka isaan jiran nu agarsiisuu qabda kun dirqama keeti. Garuu yoo kanaan goonetti gartee nuti isin shakkina waan ta'eefi isinuu qaama shakkamtootati afaan Oromooti. Maal Sheekhaa roobee dhaga'i sagalee keessaan namaa qabee sheekhaa roobee si dhageessisuu hin danda'a. Aboo ijoolleen akka itti nafidde duraan akka namummaan nafitti akka islaamummaan nafitti akka oromummaan nafitti akka gandummaan nafidde amma immoo abiyya sheekhaa roobee ati jawaara rabsitee jirta. Abiyyi harka capheeyte amma abiyyiin san si haa toluu naan jette kunoo cufeetiin hospitaala ciisu jira jedhee sagalee namaa qabe itti banuu danda'a. Habibi ati ilma muslimaatimi wallahi wanni waan sagalee ta'uuf jiru musliimummaa isaati malee maal naa godhen sheekhaan roobeen anaaf maal godhen. Kanaafuyyuu atakka hin taane. Nuti sabboona dhageeffadhu kaawwal sabboona dhageeffadhu wanni irra walii galuu qabda laal tasgabbaaya jalqaba wanni irra walii galuu qabdanii jaalibsaanillee akka nama tokkootti kooyi kaagada. Wala fani nama bira jiru bilbila nattaa himu sabboona amma irra bilbilaan. Akkas himi bilbilatti. Obboleesso nu bilbilan barbaannu nuti bilbilaa hin barbaannu boo qaaman bira dhaqanii Dubaayin keessa gartee taaksii riyaala 3-4 deemtanii dhayxee viidiyoo banteetiin nu mul'isuu qabda sigalee nuti ka barbaannu kanaafi kan shamarran keenya fi ijoolleen as jala jirtan hundi koppiliinkii godhaa sheeka keessan barbaadadha. Sheeni keessan osoo isin jirtan agartee akka rakkoo keessa isin jalaan seenne dhaamsa obbolummaa Immarfame namichi miidhamee jira namichi akkatti dubbatu dhabee. Sheenni akkatti dubbatu dhabee. Sheenni akkatti dubbatu dhabee miidhamee jira namichi miidhamee jira. Keessaan sagalee namatti qabee hin doorsisanii dhaqanii doorsisan. Sabboonaan bu'ee deemee. Ni doorsisan. Sabboonaan bu'ee deemee. Shuuf. Hin jiru sheekhaa roobee. Hin jiru namichi hin jiru. Filiin sagalee taa'am sheekhaa roobeeti. Sheekhaa roobee burji khaliifaa gubbaa baasanii nama burji khaliifaa irraa osoo gabbuu jiru haaraati beektaa utaali jaalinichi gubbaa gara galee lubbuun jirettanii isa isin. Oromooti maal taatan? Hangana wallaaltanii. Sa dhageeffadhu ka ila jaalibsaa dabaree nuu kenni dhageeffadhu yoo sheekan roobeedhaa lubbuudhaan jiraate ila du'a isaatitti gammachuun qabnu ni jaalannaadha. Waan jaalannuuf agartee gaafii kana gaafataa jirra. Bira dhaqanii viidiyoo bananii sheekaa roobee jennee agartee salaamu alaikum jirtan waan akkana dhageenne gartee nuti kanaaf waan isin jaalannuuf rifannee jiraachuun keessan nu gammachiisa baga jiraattanii ija diinatti irraa haftan jenneeni du'aayin waa godhani kanuma nuti ka barbaannu buleessu. Kanuma khalaas. Kanuma sheekaa roobee jiraannaan naa dhiba. Nin jira sheekaan kunoo nin jira boojoollee ta'e galatoomaa jedheef deemudha. Maal barbaadna nuti kan jaalibsa sheekhaa barbaadanii min sheekhaa roobi sheekhaa roobi barbaadame mad bakka sheekhaa roobi xiqqishoo eeggiddu laasumaan jechuudha. Eesaan na eeggiddu kana beektaam niin fidaa bar jarri hundinuu ni bilbila kajaan kun sirrii miti shayinii ni dhufa sheekhaa roobi araadaadha beekte ni dhufa kunoo dhaggeeffa bakka laal laalee miti ati islaamaa mi boo ati ustaazaa mi maqaa kanaaf islaameen Koi kasih film fidati, lufu sarra jaga bdami. Yo ini lufu bata tkhiji badaga. Tikko ma egin je bara mas matila. Ikko se ko mi tibar cheni ni unju. Daqiqa shani kennif ibsa daqiqa shani kennif. Sheni. Asmara gadin buina sirafiti. Ayye, usitu me gaddu. Sheni nu dufa fayya qaba sheekha roobe media irraa xiqqishoo wanta jajjamale araadaadha waan ta'eef kun xiqqishoo me gaddaa usaati.
yaa boleeyyan kiyya silaa gurbaan kun jiraate sabboonaan asirraa gadi hin bu'u kunoo sheekaa roobee ni jira jee takkaatti bilbilee haaloo sheekaa roobee salaamu alaikum eessa geessan hoteela jirtanii niin dhufaa jedheeni sagalee isaa nu dhageessisa silaa laal jiraate sabboonaan kun dhaggeeffadhu nama naaf inni ol jaalatu nama walillee kabajuu nama takkaa wal tuqqeen beeynillee naaf inni si galaami asirraa qab jee gadoo qote dubbii qabe ragaa jiraan jeen wanni sabboonaan bu'ee maal ragaa jira kunoo taata sheekaa roobee sagalee namaa qabee jira jennaan sabboonaan daqiiqaa takka taa'e شوف مالتا تنجرى غيني مالتا تن شيخ عروبي دي سقليتا اوكي اوبس انا شيخ عروبي بيران جيرانا سين سيجي توكو ناقبا سين خطو هيك شيخ عروبي بيران جيرانا تخطو سين ابو هلو Seenee namni mana harkisa tokko. Sabboonaa miti tokko sheekaa roobee biraan jiraan anjee. Meela kuusi tokko dhaadhoo sheekaa roobee bira jirtu ati. Ibsa an deeqa miti kun eegi daareekti ergee kinoo nama bakkee inni jiru dhageessa fuudhu. Eenyu? Yaa dhukkubsatee ciisee nagaa jiraatee bakkee gadaa riinostaantii jiredhanii mi? Ergee jira kinoo nama amma tana. Naa obsaa. Yoo namni sanni sidiyan dhufin jiru gaa sheekaa roobee yaa. Kan namni sun yoo fidin bakka rakkuma jira akka waradaatitti ta'uu jechuuf. Jaalimsa. Doktor Gammachuu. Mee sheekaa roobee maal ta'e yaa bibi bar takka hin dhageenye mudura obboleessi keenya mee maaluma ta'ettan. Nabi Muhammadin jaallachuun jalqaba irratti seenaa naawuta. Naawuta. Sobdu. Hayyee miidiyaa gada. Miidiyaa maarree kajoo. Boo. Bu'ee jira laa kuni ni kijiba sheekaa roobee biraan jira jedhee ol galee bu'ee kuteela. Miliqee gartanii. Hin jiru jarri daafanii jiran akkatti namatti man dhabani jarri. Akkatti namatti man dhabani jarri dhossanii jiran namicha. Namicha jabeessanii jiranii. Namicha jabeessanii jiran namicha dhossanii jiran namicha nama namni inni bira jiru an jira jedhee isheen roobee ol bahee dhufee dubbachuu qaba. Meesheen akkamitti baalee keessa dhaabattee jawaarii raggatte jedhanii itti roorrisanii namicha miidhaan ga'anii jiran jarri. Maaliif na darbitu hojjettu hudduu harree na arkus ummas kijibduu fi buutee sobduu. Maa na darbite jaalaa gabbu'ee laal miqanyuma hattummaa gartee wusha namni si darbe tokko hin jiru. Hattu. Walgaltee sheekaa roobee jabeessitee dhufte eenyusi darbe bakka irraa fiddu qabda sheekaa roobee hin fidan sheekaa roobee bakka irraa fiddu hin jirtu abbaate sheekaa roobee hospitaala jira namni hospitaala dhaqee viidiyoon as baasu sa'a kanatti tokko hin jiru yalla hanga inni fayyutti yoo taatellee galgalaas namni baasu hin jiru. Sini galee galgal qaamarraa dhiqanii madaa horphanii si galee madaa hirphanii yoo akkasii fidan malee namni fidu hin jiru. Mee namni tokko akkamiin nama kumaa dhibba lama keessaa ka sheekaa roobee bira jiru dhabame. Nama kumaa dhibba lama keessaa namni sheekaa roobee bira jiru akkamiin dhabame silaa sheekaa roobee jiraate lubbuun. Hospitaala jiran jedhan hospitaala jira jedhan tokko kana jala. Hospitaala jiranii ijoolleen ni beekti ijoolleen Dubaay. Hospitaala jiranii gugubamaa jiranii. Hospitaala gugubamaa jiranii mi? Jedhan tokko komantii wayin argee tokko akkasidha ayira bar. Ay sheekaa roobee ay sheekaa roobee.